Hi, dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii har'a hingidii gara biyyaa ka'uudhaaf amma waa as keessa kana akkasii waan waraqata kana keessa kan jiru indaalli isaa sirreessaa maalan akka fuddee galee maalan akka gatus hin beeku maashinoota garaagaraatillee biteen jira. Asitti inni kun chaarjidha. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Chaarjii godhanii kan ittiin hidhanii. Inni kun kakkafanaan tokkosamuu isa kana jalallee ni jira jechuudha. Inni kun immoo kan mataa tokkosuudha. Isaan kunis inni kunis Itoophiyaatti wuddiidha. Si fayyada bitadhaatii galaadha. Inni biraa immoo inni kun mataa filee jechuudha. Isa kanatti fayyadamaa sanan ture. Garuu onni kiyya baay'ee waan ta'aniif ganaan kinoo shaanxallee qopheeffadhee jira jechuudha. Kiloo meeqa akka qabus hin beeku. Ani hin binne mana bee hin binne jaratteetu bite jechuudha. Iski inni kun immoo asitti shaantaan inni kun guutuudha jechuudha. Kafanni keessa jira. Isinittan agarsiisa. Inni kun kafanni keessa guutuudha jechuudha. Inni kun kubaan isaa yeroo sanitti kanan bite kiiloo 33 qaba jedhamee ture. Kaatala kanan bite sirreessa maganaan kana hunda isaa sirreessa isa kana malee inni kunillee muluudha jechuudha. Guutuudha. Iski bareedan isinitti agarsiisa jechuudha. Inni kunillee guutuudha. Isa kana keessallee kafanni guuteeti kan jiru jechuudha. Ganaa sirreeffamne yaaduma akkanumatti walirraa naqee jira. Amma inni guddaan shaantaan inni kun duwwaadha. Ganaa waraqatarraa hin banne. Banee isinitti agarsiisa jechuudha. Asitti illee kafanni ni jira jechuudha. Kana malee gana caamawwanis ni jira. Ebicha gosoonni baay'eedha. Akkamittan akka fuudhee galuu hin beeku jechuudha. Iski banee raawwadhee kana isinitti agarsiisa. Harka tokkoon viidiyoo hojjechaa waan jiru. Shaanxaa gurraacha bite. Hundi isaatiitu kadariin isaa tokko. Garuu ani shaanxaas ta'e uffatas ta'e diimaa jaaladha. Kiloo meeqa akka qabu kinoo banee jira jechuudha. Akkuma argitan kana reefuun ganaa keessaa baasaa rakkisa keessaa. Isa kana akkuma argitan jechuudha. Inni akkatti miqirqirqirqirri godhee jira gaama kamitti. Amma yaa rabbii intini isaa maalan jedha. Sirreessuu isaa tanaan isaan nafe. Amma ganaan daandii kana gadi baasee ganaa sirreessa jechuudha. Isheen tun immoo kan ittiin masaabaa isheeti jechuudha. Masaabaa shaanxaati. Inni kun masaabaa hin qabu. Maal akkan ta'e hin beeku yeroo sanii garuu kan masaabaa qabu bitadhaa. Yeroo san kan masaabaa hin qabne bite maal akkana godhe sin beekan.
kana immoo jalattiitu bitee sixootadha jechuudha. Shaanxaan kun sixootaa naa bitamii jechuudha. Jarri keenya gaggeessuudhaaf sixootaa naa bitanii jechuudha. Iskii mee rafiyaa gooftaa ko. Oh my god. Iskii mee keessa isaallee walumaan bannee haa ilaallu. Akkuma dhufeen amma banee sirrii miti kanan banee. Iskii mee walumaan bannee haa ilaallu. Abbalashee gudii akkan ta'an ishee tana gadi qabane. Oh my god. Manninyoo iskii mee banee tana laala. Walumaan bannee yaa ilaallu. Dhugaa shaanxaa gurguddaawwan kun kiiloon isaa kiiloo kaasa. Waaw. Shaanxallee shaanxaa bareedaadha. Shaanxallee shaanxaa bareedaa naa bitanii. Amma shaanxaan kun guddintiidha. Maal sinin jedhu guddiidha. Kiiloon 20 kiiloon shaanxaa kiiloo 20 doolaarii 20 kiiloon 20 hin jiru 23 dha Itoophiyaadha. Shaanxaa lama kan nuuf akkadamu 23 kiiloon takkam kiiloon 10 immoo harkatti waliigala kiiloo meeqatu nu wayyamame jechuudha. Kiiloo 58 akkasuma nu wayyamamedha. Amma isa kanatti kiiloo 23 biyaas yoo naqe isa kana keessas immoo kiiloo 23 yoo naqe isa kana immoo inni kun kophaasaa kiiloo 33 ta'a. Mee walumaan ilaallu kinukatte qabeenya kiyya mene qirqir godhee tanan jira jechuudha. Kootota amma ganaan kana keessaa kan na barbaachisuu fi kan na barbaachise mixxirri godhee maxxara jechuudha. Maaliifii booda rakkisaadha. Innaa na waliin turaadha. Nan astakaakkalee yoon fixe jechuudha isa kana hundaa. Waaqisi keessa yeroo kana gadi baasee hunda isaatu jechuudha. Yoon astakaakkalee fixe inni ilaaltu jechuudha. Akkamittaan akka astakaakkalus jechuudha. Sirriitti dadachaasnee astakaakkallee bareechinee gochuu qabna. Kana qofa miti. Qoy isinittan agarsiisa. Kana qofa osoo hin taanes keessallee shittoo fi qalamii shaanxaa harkaatti bitika fudhannee gallu. Shaanxaa harkaatti osoo hin taane shaanxaa guddicha keessa godhachuu qabna jechuudha. Maashinoota akkanaatillee jechuudha. Kana qofa miti. Iskii asillee ni jira jechuudha. Kototuma gadi baasee har'a. Kotota waggaa meeqa? Inni kun indaalleen isaa shaanxaawwan jechuudha. Sababa kotonni baay'atee fi ani yeroo hunda nan gala jedhee yaada koo jijjiira jechuudha. Amma isni kunillee shaanxaawwan haaraadha jechuudha. Shaanxaawwan haaraadha. Isa ishee kanallee shaanxaa tana Itoophiyaa fidee dhufe ishee tanallee harkatti qaba'ee tanan gala. Waaqayyoon nagaa sagalchuu naan jedha na eebbisaadha. Amma kootota kiyya kanan astakaakkalaa jechuudha. Shaanxaawwan itti naqee
shanxaa isa lamaan kanatti jechuudha. Mee walumaan ilaallaa, kana qofa miti baay'eetu jira jechuudha. Qototoota hedduutu jira. ማንኛውም እስኪንን አስተካከለ ነው ሊንቱራ ላይክ ሼር ጎቹናንስ ነጀጀቤሳ ዋን ፋይዳ እንቀምኔ ደሉጋ አማ ኮቶ ተከት ቢኔ ባይስኑ ማሽኖ ተገረገረ ዱፍደኔ ገሌ ነማ ፋየደ ቹዳ